oduu keenya jalqabaatiin Oromoonni Harargee miliyoona tokko tahan oomisha isaanii bira beelawaa jiraachuu miidiyaan addunyaa ifatti saaxile. Miidiyaan guddichi addunyaa Agence France Presse jimaa waliin walqabatee gabaasa bal'aa baaseera. Gabaasa miidiyaan kun afaan Ingiliffaatiin qopheesse afaan Oromootti jijjiirree isin biraan geenya. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn baha Oromiyaa magaalaa Ciroo keessatti tarkaanfii jabaa fudhachuu beeksise. Tarkaanfii kana raayyaa ittisa biyyaarraa yoo xiqqaate 4 ajjeesu waraanni bilisummaa Oromoo himeera. Tarkaanfiin kun akkamiin fudhatame maaltu Cirootti uumame guutuu gabaasichaa ni dhageessu. Oduu itti aanuun Gaazaa fi Suudaan keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin lakkoofsi namoota buqqa'anii karaan dura galmaa'ee hin beekne amma galmaa'uun ibsame. Guutuu gabaasichaa ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin Oromoonni Harargee miliyoona tokko tahan oomisha isaanii bira beelawaa jiraachuu miidiyaan addunyaa ifatti saaxile. Miidiyaan guddichi addunyaa Agence France Presse dhimma jimaa waliin walqabatee gabaasa bal'aa guyyaa kaleessaa hojjechuun baaseera. Akkuma godinaaleen Oromiyaa biroo midhaan nyaataa oomishuun jireenya isaanii adeemsisan hawaasni baha Oromiyaatis jimaa oomishuun jireenya isaanii jiraatu. Jimaan jireenya qonnaan bulaa Oromoo Oromiyaa bahaa ta'uun wal naman gaafachiisu. Guyyaatti daldala jimaa irraa qofa birrii miliyoonaan lakkaa'amutu magaalota godinaalee Harargeetti adeemsifamaa oola. Jimaan Oromiyaa bahaatii ba'u kun oomishoota galii sharafa alaa guddaa biyyaaf galchan keessaa sadarkaa lammaffaa irratti akka argamu qorannoolee garaagaraatu ragaa baha. Haa ta'u malee oomisha sadarkaa biyyaatti galii guddaa argamsiisu kana qonnaan bulaan Oromoo tasumaa irraa fayyadamaa hin taane. Inuma waggoota 3 darban giddu lixiinsa mootummaan gabaa jimaa irratti taasise hordofee jimaan gatii dhabuun uummanni hiyyummaa fi beela guddoof saaxilamaa jiraachuu himatu. Dhimma kanarratti guyyaa kaleessaa miidiyaan guddichi addunyaa Agence France Presse gabaasa bal'aa hojjeteen uummanni Harargee miliyoona tokko ta'an oomisha isaanii biraa rakkoof saaxilamaniiru jedha miidiyaan kun. Miidiyaan kun mata duree A Gloomy Season for Ethiopia's Green Gold at the Cat Market yookiin ammoo warqee magariisa Itoophiyaa kan ta'e gabaa jimaa irratti yeroo dukkanaa'aa jechuun gabaasa baaseen waan hedduu dhimma jimaa irratti hawaasa dubbisuun kaa'eeti jira. Daldalaa jimaa keessaa tokko kan ta'ee fi Agence France Presse waliin turtii kan taasise Ramadaan Yusuf nuti jimaa warqee magariisa jennee waamnaa jedhu. Ramadaan Yusuf daldalaa jimaa ta'uu himuun waggootaaf jimuma daldalee akka jiraatu ibseeti jira. Ramadaan Yusuf achuma magaalaa Awwadaay akka jiraatus miidiyaa kanatti himeera. Magaalaan Awwadaay daldala jimaatiin addunyaa irraa magaalota maqaan isaanii dhahaman keessaa tokko ta'uu ammoo Agence France Presse gabaasa hojjete kanaan kaaseera. Dargaggeessa ganna 30 kan ta'e Ramadaan turtii AFP faana godhe kanaan dhimma jimaa yoo kaasu bara kana daldalli jimaa waan gammachuu namaaf kennu yookiin ammoo kolfa namaaf kennu hin qabu jechuun dubbata. Gama biraatiin dargaggeessa ganna 40 ta'uu kan himuu fi daldala jimaatiin baay'ee kan beekamu Muhammad Ibro gatiin jimaa garmalee gadi bu'eera. Jimaan yeroo silaa bitamuu qabutti haala hin eeggamneen zeerootti deebi'ee jechuun Agence France Pressetti himeera. Miidiyaan guddichi addunyaa kun ammoo magaalaa Awwadaayitti argamuun namoota kana dubbise. Daldaltoonni jimaa AFP'dhaaf yaada kennan kun gibirri jimaa haalaan dabaluu fi dhiheenya kana ammoo haldureen alargitoonni hayyama daldalaa akka argataniif bahe cimuu isaas komataniiru. Gibirri samii tuqeera namni jimaa ala ergu tokko hayyama baafachuun hundaa ol cimeera afaanuma jimaa wallaallee jedhu daldaltoonni Awwadaa jiraatan. Dinagdee Itoophiyaa keessatti sharafa alaa fiduudhaan adda durummaan kan kaafamu jimaan erga waggaa lamaatii as rakkoo cimaaf saaxilameera. Kanaanis kan itti hamatamu inni jalqabaa mootummaa Itoophiyaati. Akka gabaasa kaleessa AFP'n hojjetetti taanaan bara 2018 hanga 2022tti galii sharafa alaa irraa argame keessaa jimaan dhibbeentaa 10 akka argamsiisee jiru baankii biyyaalessaa wabeeffachuu miidiyaan kun gabaaseera. Akkasumas bara 2022 hanga 2023
2023 jimaan galii sharafa alaa doolaara miliyoona 217 ol akka argamsiisee jiru miidiyaan kun kaa'eeti jira. Kana jechuun galii sharafa alaa parsantii 6 isaatu fidee jechuudha. Akka seenaan ragaa ba'utti lafti baha Oromiyaa waggoota dheeraa dura bunaan beekamti. Gara waggoota 40tiin as garuu sababa lafti isii tulluu baay'attuuf jimaan qabamteetti lafti Hararge. Jireenya namoota hedduutis garuu jimaan kun jijjiireera. Naannoo baha Oromiyaa Hararge lamaanitti akka ragaan hedduun agarsiisanitti lafti heektaara 280,080 takkaa ol ta'u jimaan qabameera jedhu. Kana jechuun jireenya Hararge guutummaan guututti jimaa irratti hundaa'aa jechuudha. Kun hundi ta'ee osoo jiru hawaasni jireenyi isaa guutuun jimaa irratti hirkatee osoo jiru yeroo ammaa kana ammoo maatii kana jimaa dhorkuun akka inni hin daldalanne akka inni hin oomishne mootummaan dhorkuun maatiin jimaa misoomsuudhaan ittiin jiraachaa turan miliyoona 1.1 ta'an rakkachaa akka jiran miidiyaan addunyaa Agence France Presse gabaaseera. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n baha Oromiyaa magaalaa Cirootti tarkaanfii ilaalee isaa fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalee isaa baha Oromiyaatti fudhate kanaan loltoota raayyaa ittisa biyyaa 4 ajjeesuu himeera. Haaluma kanaan caamsaa 13 2024 galgala keessaa sa'aatii 4 hanga sa'aatii 5tti godina Hararge lixaa magaalaa Ciroo seenuun iddoo galma walga'ii ilmaan Oromoo humnaan guuranii walitti qabuun leenjii waraanaa geessuuf qophaa'anii jiranitti waraana raayyaa ittisa biyyaa eegumsa irra turan rukutee guutummaan guututti dargaggoota silaa raayyaa ittisa biyyaatiin butamanii jiran kana WBO'n harkaa baasee jiraachuu himeera. Sababa kanarraa kan ka'e magaalaan guddoon godina Hararge lixaa Ciroo halgadda halkan guutuu waraanaan raafamaa bultees jedhameera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo galgala sun magaalaa Cirootti fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa 4 ajjeesuu yoo himu WBO'n 10 kan ta'an immoo madaa'aniiru jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Sababni WBO'n galgala sun tarkaanfii fudhateef dargaggoota Oromoo hedduu ta'an raayyaan ittisa biyyaa leenjii fudhattu jechuun humnaan butuu hordofeetii jedha WBO'n. Kanaaf ammoo waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoota kana raayyaa ittisa biyyaa harkaa baasuuf jedhee tarkaanfii akka fudhatees himeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota darban lixa Oromiyaatti bal'inaan socho'aa ture amma naannoo Oromiyaa bakkoota hedduu wal ga'eera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhanne kanaan loltoonni raayyaa ittisa biyyaa 4 Cirootti ajjeefamanii haa jedhu malee gama mootummaatii ammatti deebiin laatamee hin jiru. AGM jiraattoota godina Hararge lixaa magaalaa Ciroo dubbisuun galgala sun dhukaasni guddaa magaalattii turuu adda baafachuu danda'eera. Oduu xumuraatiin Gaazaa fi Suudaan keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin lakkoofsi namoota buqqa'anii karaan dura galmaa'ee hin beekne amma galmaa'uun ibsame. Namoonni miliyoona 76 ta'an humnaan qe'ee isaanii keessaa godaansifamuun biyya keessaa baqataniiru jedhameera. Walitti bu'iinsa Suudaanii fi Gaazaa keessatti mudatee dhuma bara faranjoota 2023 irraa kaasuun lammiilee miliyoona 75.9 qe'ee isaanii irraa godaansifamuu dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsaniiru. Lakkoofsi kun kanaan dura mudatee kan hin beekne ta'uu jaarmiyaaleen namoomaa kun ibsaniiru. Bara darbe lakkoofsi namoota akka addunyaatti humnaan buqqifamanii miliyoona 46.9 ture. Isaan keessaa miliyoonni 20.5 biyya keessatti humnaan buqqaafaman. Kanneen miliyoona 26.4 ta'an immoo wal dhibdee fi walitti bu'iinsa daangaa darbeen biyya keessaa baqatan. Jaarmiyaaleen deeggarsa namoomaa laatan bara kana keessa guutummaan guututti namoonni miliyoona 68.3 ta'an sababa walitti bu'iinsaatiin kan buqqaan yoo ta'u kanneen miliyoona 7.7 ta'an immoo balaa uumamaa mudateen buqqa'uu isaanii ibsaniiru. Waggoota 5 darban keessatti lakkoofsi namoota sababa walitti bu'iinsaatiin qe'ee isaanii irraa ari'amanii miliyoona 22.6 dabaluullee jaarmiyaaleen namoomaa kun himaniiru. Keessumattuu bara 2022 fi 2023tti sababa walitti bu'iinsaatiin lakkoofsi namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii dhibbeentaa guddaa mul'ateera jedhu jaarmiyaaleen kun. Suudaan keessa sababa walitti bu'iinsaatiin qofa namoonni miliyoona 9.1 biyya keessa kan buqqa'an yoo ta'u lakkoofsi kun erga bara 2008 as isa olaanaadha. Akka addunyaatti lakkoofsi namoota biyya keessa buqqa'anii kun walakkaan isaanii biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessaayis jedhameera. Miidiyaa guddicha warra Hindii WIONtu gabaase. Daawwattoota keenya odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.